ergato atame har'a mana murtii federaalaa dhaddachaaraadhaatti dhiyaatee jira. Kibxata darbe lafa barii irratti kufuun lubbuun kaadhimaa isaa qananii addunyaa darbu hordofee artisti Andualem Gosaa qorannoof to'annaa jala oolchuun poolisiin beeksiseetii ture. Abukaatoon artisti Andualem Gosaa obbo Liiban Abdiin dhaddachaarraa ilaalchisuun yaada BBCf kennaniin poolisiin qananiin akka lakkoofsa Itoophiyaa bila tokkoon bara 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenya ishee gamoo shanaffaarraa kufuun lubbuun darbite jedhe jechuun himan. Qananiin isa waliin waan jirtuuf isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirra. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoo akka geggeessinu guyyaan 14 nuuf haa kennamu jedhanii gaafatan jechuun himan. Poolisiin dhaddacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasuun qorannoof reeffa hospitaalatti ergu akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiru dubbachuu himaniitii jiru. Amma suuraa galmee walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoo reeffaa dhufu qorannoo waan goonuuf qorannoo guyyoota 14 gaafachuu dubbatan. Abukaatoon artisti Andualem Gosaa ammoo shakkiin poolisiin dhiyeesse sirrii miti jechuun mormanii jiru. Waliin jiraachuu poolisiin bu'aa qorannoo reeffa kaadhimaa artisti Andualem Gosaa mana murtiitti dhiyeesseetii jira. Artisti Andualem Gosaa du'a kaadhimaa isaa qananii addunyaatiin wal qabatee to'annoo poolisii jala ooluun torbaan lama dura mana murtiitti dhiyaatee kan jiru yoo ta'u poolisiin qorannoof guyyaa dabalataa gaafateetii ture. Manni murtii guyyoota poolisiin gaafate 14 keessaa 13 hayyamuun har'a bitootessa 26,2025 beellameetii ture. Haaluma kanaan beellama har'aa irratti artisti Andualem Gosaa mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Ramaddii Araadaatti kan dhiyaate yoo ta'u poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa shamarree qananii bakka balaan itti dhaqqabee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun mana murtichaa irratti himeetii jira. Poolisiin qorannoo reeffaa taasifames miidhamtuun kun ol ka'iinsarraa kuftee lubbuun darbuu akeeka jedheetii jira. Ta'ullee qorannoon dabalataa kanaan wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun himeetii jira. Gama biraatiin bakka balaan kun itti dhaqqabetti samuuda fudhachuun qorannoo forensiikitiif poolisii federaalaatti erguu fi bu'aa qorannoo kanaa ammoo akka hin dhaqqabnes dabaluun dubbateetii jira. Kana malees bu'aan qorannoo bilbila harkaa Andualem Gosaa irratti taasifamaa jiru akka hin dhaqqabnes poolisiin himeetii jira. Kanaaf jecha poolisiin qorannoowwan dabalataanaaf hafan jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen samuuda ergame akka dhaqqabuuf yeroo dabalataa akka kennamuuf mana murtichaa gaafateetii jira. Abukaattoon artisti Andualem Gosaa gama isaaniin bu'aan qorannoo reeffaa dhihaatee waan jiruuf miidhamtuun ol ka'iinsarraa kuftee du'uu malee maamila isaaniin ajjeefamuu ragaan mul'isu hin jiru jechuun falmaniitii jiru. Itti dabaluunis abukaattoon Andualem Gosaa ragaaleen dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaala nageenya biyyaalessaa fi poolisii federaalaa harka jira waan ta'eef shakkamaa yoo wabiin bahe ragaan miliqsuu danda'u hin jiru jedheetii jira. Poolisiin ammoo gama isaaniitiin shakkamaa yoo wabiin bahe ragaalee namaa poolisiin qopheessaa jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin bahuu hin qabu jechuun addacha irratti falmaniitii jiru. Manni murtichaas falmii gama lamaanii erga dhagahee booda poolisiin ragaalee qorannoo na hafan jedhu akka dhiyeeffatu guyyoota 12 dabalataa hayyamuun mirga wabii abukaattoon gaafate kufaa godhuun bitootessa 29 bara 2017 ቀጠሮ ይዞ በዚህም ድምጻዊው ዛሬ ጧት ላይ ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን በርካታ ሰዎች ይህን ጉዳይ በትኩረት እየተከታተሉት የነበረ ከመሆኑ አንፃር ዛሬ እንደተሰማው መረጃ ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ ፍርድ ቤት ከቀረበ በኋላ ፖሊስ በገለጸው መሰረት አንዳንድ የምርመራ ውጤቶች ስላልደረሱኝ ተጨማሪ ቀናት ይሰጠኝ በማለቱ ፍርድ ቤቱ የፖሊስን ጥያቄ ተቀብሎ ተጨማሪ 12 ቀናትን ፈቅዷል። ይህንንም ተከትሎ የድምጻዊው አንዱዓለም ጠበቃ ለደንበኛቸው የዋስትና መብት እንዲፈቀድላቸው ለፍርድ ቤቱ በድጋሚ ጠየቁ ቢሆንም ፖሊስ በበኩሉ ይህን በመቃወም ተጠርጣሪው ማስረጃዎችን ሊያጠፋብኝ ይችላል የሚል ምክንያትን በመስጠት ፍርድ ቤቱም የፖሊስን አሳማኝ ምክንያት ተቀብሎ ለድምጻዊው የዋስትና መብት ሳይፈቅድ ቀርቷል። በዚህም ቀጣይ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ለመጋቢት 29 ቀን እንደተቀጠረ ለማወቅ ችለናል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አሁንም ድረስ አነጋጋሪነቱ የቀጠለውና ከሞቷ አሟሟታ የብዙዎቻችንን ልብ ሰብሮ የነበረው ህልፈቷ ከተሰማ 2 ሳምንት በነገው ዕለት የሚሞላት ኢንጂነር ቀነኒ አዱኛ ወይም ደግሞ የድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ
እጮኛ የነበረችው ወጣት ህልፈትን ተከትሎ አሁንም የተለያዩ መረጃዎች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ መሰራጨታቸውን ቀጥለዋል። በዚህም ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት እንግዲህ የቅርብ ወዳጃቸው ሁለቱንም የሚያውቃቸው የራሱን ምልከታ ወይም ደግሞ እሱ ከሰማው አንጻር ቀነኒ አዱኛ በረኪና ጠጥታ ራሷን ልታጠፋ ስትል አንዱዓለም ጎሳ እየተከተላት ነበረ። ከዛም እንግዲህ ራሷን ከፎቅ ላይ ወርውራለች የሚልን ሀሳብ እየተናገረ ይገኛል። ይህ ነገር እውነት ይሁን አይሁን እንግዲህ እኛ መፍረድ አንችልም። እንደዚሁም ደግሞ ባለፈው ሳምንት እንደሰማችሁት ያው ቀነኒ አዱኛ ድብደባ ተፈጽሞባት ህይወቷ እንዳለፈ ምንጣፍ ስር ኢቨን ጉዳት እንደደረሰባት የሚያሳዩ ምልክቶች እንደነበሩ እንደዚሁም ደግሞ ፎቶዎቿንም በማውጣት ፊቷ ላይ የሚታይ ምልክት ስለነበረ ድብደባ ይፈጸምባት እንደነበረ በእርግጠኝነት ደግሞ ብዙዎች ሲናገሩ ሰምተናል። እንግዲህ እንዳልናችሁ ውድ የሰንቲዩብ ቤተሰቦች እንሰማለን እንጂ መፍረድ አንችልም። ምክንያቱም በቁጥጥር ስር የዋለው እጮኛዋ ድምፃዊ አንዱዓለም ጎሳ 14 ቀናት ተጠይቆበት እንግዲህ ፖሊስ የሰነድና የሰው ማስረጃ ለፍርድ ቤቱ ለማቅረብ እንግዲህ 15 ቀን ወይ 14 ቀን የሚሞላ አይ ቲንክ ሐሙስ ዕለት ይመስለኛል በዛን ቀን የተወሰነ ፍንጭ መገኘቱ የማይቀር ነው። Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisa YouTube kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u jecha har'a viidiyoo bira qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Ammas galgala kana hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Egaa akka oduu guyyaa har'aa dhiyaatetti artisti Andualem Gosa guyyaa har'aa mana murtiititti dhiyaateeti kan jiru. Haa ta'u malee sababbiiwwan qorannoon xumuramneef guyyaa 12 irratti dabalaniiti beellama qabameefiti jira. Egaa kun namarraa kan dhaga'ame yoo ta'u kanaan wal qabatee namoonni baay'een waggaa 12tti murteeffame akkasumas immoo jituu ragaawwan adda addaa warroonni soddaa kan ta'an diina isaa kan ta'an guddina Oromoo kan hin jaalanne karaa ragaawwan poolisiin dhiyeesse malee ragaa ofii isaaniitii ragaa sobaa walitti funaannachuudhaan isa mana hidhaa kana keessatti hambisuudhaaf yookiin achi keessatti isa tursiisuudhaaf warroonni immoo har'a ajandaa kana godhanii erga Andualem bilbila isaatirraa karaan qoratameefis akkasumas ragaa reeffa qaadhimaa isaa kan qoratamerraan Andualem ajjecha isheetirraa akka bilisa ta'e kan dubbatu yoo ta'u isaan kun immoo jituu faallaa isaa warri jira warroonni bayuu isaanii hin jaalanne akkasumas warroonni aartii Oromoo xiqqeessuudhaaf warroota aartistoota Oromoo akkasumas beekamtoota Oromoo duubatti hambisuudhaaf kaayyoo qaban sababa kana argachuudhaan ajandaawwan ofii isaaniitii uumanii ragaawwan sobaa ofii isaaniitii uumanii sababa baay'isanii akka qorannoowwan baay'atu kan taasisaa jiran ammallee immoo oduu haaraa karaa adda addaatiif fudhataniiti kan isaan deemaa jiranii. Kanaafuu nuti jechuudha uummanni Oromoo wanta mana murtiitii ragaa mana murtiitii nuuf darbee akkasumas peejiiwwan gurguddaa irratti nu beeksifame isa dubbifannee hanga bultii beellamaatitti eeggachuudha malee dhaqxanii immoo ammas warra soddaa faana ragaawwan sobaa isaanii fiilmiiwwan adda addaatirraa kan citee dhufe iddoo garaagaraatirraa fuudhanii kan yakkamaa isa godhuuf xaaran wajjin dhaqxanii ammallee dubbii biraa hin uuminaa isin jechuun barbaada. Egaa Waaqayyoon dhugaa isheetillee haa baasu isallee dhugaa haa baasu dhugaadha. Waaqayyoon abbaa dhugaatii waan ta'eef dhugaan hin qallatti malee hin cittu akkuma jedhan guyyaa eeggata waan hunduutu guyyaa isaa eeggatee hin baaha. Hangasitti immoo nuyi obsa qabaachuudhaan eeguutu nurraa barbaachisa malee ragaalee sobaa garaagaraa walitti fuunee qabannee ajandaa godhannee miidiyaa kana walitti baxaxaxuun gaarii miti. Kanaafuu hanga ragaa guyyaa sun ga'ee ragaan qoratamaa poolisii irraa argannutti tasgabbiidhaan eeguutu nurra jira. Egaa viidiyoon ani irraaf qabadhe isiniif dhiyaadha asirratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naa bulaa isin jechuun jaaladha. Yaada fi qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuudhaan akkan isinii deebisuun isiniin jedha. Iddoo dogongoraatis wanta sirreeffamuu jiraate koomentii jalatti iddoo kanatti sirreessi yoo jettan kabajaan isinirraa fudhadha. Turtii gaarii halkan gaarii isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina.